ijoolleen dhugumaa baalchaa saafoodha. Imimmaan ija ishee irratti argame hin beeku. Keessatti boonya nun. Keessatti boonya. Hinatamne har'a? Hinatamne. Nu hattee gadhee? Nunattu. Qabeenya keessattu saamame ilma dhugumaa baalchaa saafoo. Qabeenya keenya saamame obbo. Nu beekui. Nu beekan maal nu beeku? Akka gootota beekuu laata? Sanyii dhiiraa. Waa'ee keenya dubbisanii. Maalti beeku? Waa'ee keenya arganii laata? Maal arganii? Beekanii. Qabeenyaa keessan hundeeffattu moo hundeeffattanii? Hundeeffanne obbo. Hundeeffanne. Badee afaan jedhee. Badee nafu. Obbo. Namtittiin bariisoo jedhamtu sun as turte miti? Bariisoo isheen jedhamtu sun. Qabeenyaa duukaa hatanii ishees. Hinatamte? Hinatamte isheen? Maal godha qarshii baay'eellee baasuuf hooti baal bucaan kaartoonii fakkaatu kun maal baasaaf hin jedhe. Sanyii namaadha isheenis. Ayi inistiraaktar dhiisi kana beeka. Ani inistiraaktarii bilbilan kaasan eeda. Dhugumaay? Hannarra turani as. Walila sanadha. Asii haa obbo sitti nama dheengaddas shiraatiin suufiin tokko bareera jechaa ture inni edaa shiradha. Dhiisi maarree isaan to'atee dhiisi. Edaa bilbilan irraan kaasanii achi booddeen immoo margeedhaaf tekstiin godhe. Abbaan manaan kee bilbilan kaasu maal ta'e na laata jedhee achi booddee lafa inni jiru hin beeku. Jette? Nyaan jettuure jedhee yaade mootuun barreesseeraaf ta'eeti. Hin barreessine. Baga kana qofaatanii baga kana ani utuu biiroo koo keessa lixxeetti ta'e hattuttiin ila battaluma ollitteen qat kaameeraa koo. Ila ollitteen nama na koo keessa akka isaan qabeela morma isheerraa. Kaameeraa qabda obbo. Mana keessa guuteera si. Dhugumaay? Baga achi lixini. Baga achi lixini. Mee haa ta'u. Inni nama gaafi.